nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa go'echaa namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan tojuun yeroodhaan akka isin dhageef subscribe godhuu hin dagatinam jajjabeessuudhaaf ammoo like share godhachaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinam. Hayyoonni keenya mana hidhaati ba'uuf deeman yookiin ammoo ba'uutti jiran jechuun namoonni hedduun miira isaan keessatti argamu yookiin jaalala hayyoota keenya qabanii jecha yaadota garagaraa kaasaatis jiran sooshaal miidiyaa hawaasummaa irratti jechuudha. Haa ta'u sooshaal miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo ammaa kana waa'ee dhimmi hayyoota keenya yookiin ba'uu fi ba'uu baachuun isaanii yeroo ammaa kana maalidha yookiin ammoo ba'uu isaanii duubattis maaltu jira ba'uu isaaniitti ammoo gammachuu uummata Oromoo maraati. Haa ta'u namoonni hedduun ammoo waan kana yaaddoo qaban hedduu akka dubbachaa jiraniif yaaddoo namoonni hedduun qabu ammoo keessaan hayyoonni keenya bahanii maaltu ta'amuu deema waan jedhudha gaafileen garagaraa akka dhiyaachaa jiru jechuudha. Gaafileen uummanni keenya keessumaan iyyuu koonfiis ta'ee yeroo ammaa kana keessatti kun bahuu isaatti gammadee kun ammoo bahuu baachuu isaaniitti gammachuu qabaachuus baatu yookiin ammoo maaltu dhalachuu deema yookiin maaltu ta'uu deema. Biyyi tun nagaa ta'uu deemti waan jedhudha. Kanaaf ammoo icciitii bilisiginnaan yeroo ammaa kana qabattee deemaa jirtu keessaa waan tokkoo fi lama kan isinii himu ta'a. Icciitiin bilisiginnaa yeroo ammaa kana keessatti qabattee deemaa jirtu keessaa hayyoota keenya gaafa Oromoon nuu hiikaa jedhee yookiin ammoo Oromoon hundi xiqqaa fi guddaan hayyoonni keenya hiikamuu qaban jedhan didanii yookiin mana murtiittis dhiyeessuu didan har'a ammoo maaliif hiikaa jiranii yookiin ammoo gaafii yookiin ammoo murtii tokko malee akkamitti hiikuuf deemanii jechuun namoonni tokko tokko gaafachaa jiran. Yoo kana jedhu Jawaar Mohaammed Faati hiikamuu isaaniitti yookiin gaddee yookiin ammoo gammachuu dhabuu kootis miti gammachuu qaba. Hayyoonni keenya mana hidhaa kanaa bahanii yookiin akka nama tokkootti jiraachuu fi yookiin saba ofiitii qabsaa'uun anallee akka saba tokkootti yookiin akka nama tokkootti hedduu na gammachiisa. Garuu ammoo maaltu isaan duuba jiraachuu danda'a jennee tilmaamuu qabna. Yoo kana jedhu hayyoota keenya duubaan maaltu dhufuu danda'a waan jennu hundi keenya laaluu qabna yookiin ammoo tilmaamuu qabna jechuudha. Ilmi namaa sammuu kana yookiin ammoo waan namarra kaa'eef waan har'a itti irra geessu yookiin waan har'a daladdu qofa osoo hin taane waan boru dhufullee beekuu akka qabudha jechuudha. Kanaaf ammoo hayyoonni keenya yeroo ammaa kana mana hidhaatii hiikamuun balaa akkamii fiduu danda'a? Balaan dhufu sun hoo hangam uummata Oromoo yookiin googa'uu yookiin ammoo miidhuu danda'a jennees tilmaamuun akkaan gaariidha. Kana jechuun osoon hayyoonni keenya mana hidhaatti haa hafan jechuu osoo hin taane keessumaan iyyuu hayyoonni keenya waan walii yookiin ammoo bilisiginnaan ammaa kana mana hidhaatii gaafa baastu maal gochuu qabdi yookiin ammoo namoonni hedduun keessan keessumaan Jawaar Baqqalaa yookiin hayyoota Oromoo kan jiran gadi baasanii qeerroo Oromoo hoo maal godhuuf deemti waan jedhu gaafii namoota hedduuti. Gaafiin kun hayyoonni keenya gaafa bayan yookiin waardiyoonni Jawaariin hojiin yoo hin bahin miidhaan deemu yookiin tarkaanfii Jawaar irratti fudhatamuu deemu yookiin ammoo bilisiginnaan qopheeffattee waan deemuuf deemtu fakkaatti jechuudha. Kan yoo isiniin jedhu tokko yoo ammas waardiyoonni Jawaar gaafa bayan qeerroon Oromoo hundi mana hidhaatii gadi hin bayinitti yookiin ammoo yoo qeerroo fi qarreen keenya Jawaar hojiin kan hidhamee fi kaachi boodas kan san duras hidhame yoo gadi hin bayinitti yeroo ammaa kun biyyattii saniif maal gochuuf deemti? Bilisiginnaan maal karoorfattee jirti? Jawaariin hinnee jirra waan isin feetan goonee jirra amma ammoo uummanni Oromoo bilisiginnaa yookiin ammoo karaa TPLFitti duuluu qabna waan jedhuuf deemtu fakkaatti. Kanaaf ammoo ilmaan Oromoo ilmaan hiyyeessaa hanga ammaatti lubbuu isaanii fixaatis kan turan kan du'aatis jiru hanga ammaatti ilmaan hiyyeessaati. Ilmaan hiyyeessaa guuranii lubbuu isaanii dachee Tigraay fi dachee Amaaraa irratti hanga ammaa lubbuu dhabaatis jiran. Haa ta'u kana malees ammoo uummanni keenya Oromoon bal'aan maal godhuu qabna maal godhuu qabdan? Hayyoota keenya eeggachuuf Oromoon qophiidha. Hayyoonni keenya mana hidhaatii yoo kabahan ta'e hayyoota keenya eeggachuuf ilmaan Oromoo qeerroof qarreen qophiidha. Oromoon dhugaa walii himna yoo taate har'a gaafa Jawaar Mohaammed hidhamuu namoonni hedduun hoo jedhanii achumaan cal jedhan. Gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'u torbee lamaa fi ji'a tokkoof booyanii boochisanii san booda cal jedhan. Har'allee ammoo Jawaar mana hidhaatii gadi baasanii gaafa bilisiginnaan mala ofii barbaadde yookiin gocha ofii barbaadde gaafa itti malte maaltu ta'uu deemaan gaafii Oromoo hundaati. Osoo jechi jettu sammuu keenya keessaa hin badin.
yookiin osoo gaafa sanu ba'uu baate yookiin ammoo jechuu baate yookiin ammoo gochuu baanne jechuun hamii yookiin ammoo tu irra deebiin yookiin ammoo eegee fi gaabbiin duuba ooltii jedha Oromoon. Kanaaf ammoo gaafa hayyuun kenna haa ba'u jettanii yookiin gammaddan uummanni Oromoo fi'aan lama isinirra jiraachuu tokko hayyoota keessan eeggachuu sadi qabsoo keessan jabeessuu afur Jawaar Mohammad biyya san keessa taa'ee miidhaa ilmaan Oromootii fi hiyyeessa Oromoo yeroo ammaa kana ibidda naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraatiif dhumurratti Jawaar Mohammad hin callisu. Gaafa sana immoo Jawaar Mohammadiif maaltu deema yookiin tarkaanfiin Jawaar Mohammaditti deemuuf deemu maal fakkaata ka jedhu naafis siifis hunda keenyaaf gaafii. Kanaaf ammoo ilmaan Oromoo bakka jirturraa yoo hayyoota kee eeggachuu dandeette hayyoonni kee haa bayanii yookiin ammoo bayuu isaaniitti gammachuudha. Yeroo ammaa kanatti Jawaar Mohammad yoo mana hidhaatii bahe keessumaaniyyuu diina lama yookiin diina sadii ol qabaachuu danda'a. Tokko diinni inni qabu mootummichuma biyya san hoogganu yookiin anatu biyya san hooggana jedhuufi Jawaar Mohammad innis isaaf diina. Lama namoota keessumaaniyyuu warra safar mililikii yookiin ammoo tuyyuu keessumaaniyyuu warra ammaa kana warroota nafxanyaafis yeroo kanatti Jawaar diina kana beekuu qabna. Kanumaafu Oromoo warra ammaa kana keessumaaniyyuu bilisiqinnaa ta'ee Oromoo isa jibbitu Oromoo ta'ee Oromoo Jawaariin jibbitu ammas isaa diina. Kanaaf ammoo dhugaa walitti himuuf diina sadii Jawaariin qabatee deemu kana yoo irraa eeguu yookiin ammoo hidhachuu fi yookiin isa eeggachuu ni dandeenya jettan qeerroo fi qarreen Oromiyaa jirtan yeroon of qopheessitan ammaa jechuudha. Jawaar Mohammad yeroo ammaa kanatti mana hidhaa keessa yoo jiraate ammoo diinni inni qabu tokko kam yoo jenne tokko yoo kaduus taate jiraatus Abiyyi Ahmad ta'uudhaan beekaa jechuudha. Kanaaf ammoo ummanni keenya ummanni bal'aan ummanni Oromoo hayyoonni keenya mana hidhaatii yoo bahan diinota isaanii kana irraa qolachuu dandeenya moo irratti ilaaluu dandeenya of qopheessuu yeroo hin qabdanis yeroo tana. Kana jechuuf ammoo hayyoonni keenya mana hidhaatii yoo bahan tokkoon isaanii tokko yookaan mana hidhaatti hafan ta'e Jawaar qofti hafee yookiin ammoo qeerroon kechitti kaaftoo ta'e bilisiqinnaan ammas ammoo keessaan gaagama Jawaariin irra akka gahuuf deemtu namoonni keenya beekuu qabdan. Jawaariin hayyoota keenya hunda isaanii eeggachuun gizee hin qabnu ammaa jechuudha. Kanaaf ammoo ammallee gaafa Jawaar Mohammad bahu akkuma beekamu keessumaaniyyuu akkuma bartee yookiin akkuma amala isaanii ammas butanii bifa haarayaan mana hidhaatti deebisuu danda'an. Kanaaf ammoo mana hidhaa kanatti akka hin deebifneef yookiin ammoo mana hidhaa lammaffaa kanatti akka hin deebifneef ummanni Oromoo waan barbaachisuu fi waan ta'amuu qabu hunda dura fixuu akka qabdanis asumaan maqaa Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojiitiin isinii ibsuu barbaada. Kana malees ilmaan Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jirtanii fi yookiin biyyoota Eurooppii, Ameerikaa fi biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa keessa jirtan hundaaf ummanni keenya yeroo kanatti keessumaaniyyuu yeroo wal qabatee yookiin ammoo kara fuulduratti imaluu yookiin ammoo qabsoo fi jabeeffachuu qabus amma ture. Haa ta'u yeroo kanatti ammoo keessaan qabsoon tun akkamitti akka laaffisanii fi yookiin istiraateejii waan kan sammuu koonfis nama gochuu barbaachuu raayis waan kan gochuu danda'an. Ilmaan Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jirtan waan kanaan sobamtanii qabsoo keessan irraa duubatti hin deddeebina. Qabsoon kun itti fufuu qaba. Qabsoon keessumaaniyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin ammoo waraanaan biyya keenya qabanna jedhu kaakeekaa fi yookiin mul'anni kun itti fufuu qaba. Kanaaf ammoo hayyuu yookiin Jawaar Mohammad yookiin ammoo Baqqalaa Garbaa fi hayyoonni keenya hedduun Abdii Raggaasaa akkuma kanaan namoonni hedduun bahuu yoo danda'anis qabsoon kun akkamitti jijjiiramuu danda'a yookiin appideetiin kana yookiin ammoo jarri bilisiqinnaa kun qabsootaan appideet gochuu barbaadde. Appideet gochuun yookiin ammoo irra deebii waan barbaadanii fi kanaaf ammoo Jawaar Mohammad irratti yookiin ammoo wanti deemuu fi tarkaanfiin irratti fudhachuu deeman hundaa kan qolachuu fi kan ammoo irraa eeguu qabus qeerroo fi qarree Oromiyaati jenneeti bira darbaatis jira. Kanaaf ummanni Oromoo yeroon ammas hayyoota keenya wajjin dhaabbattanii of eeddanii hayyoota keenya bira dhaabbattan keessumaaniyyuu Jawaar Mohammad hoggaa gaafa galuusi qeerroo fi yookiin ammoo uummata Oromootii fi rabbii kiyya qofa abdadhaa jedhe.
haddallee abdii isaa san rabbiin isaa abdatee yookiin immoo Jawaar Mahaammadiin baasuu danda'a. Qeerroon garuu akka inni jedhee fi akka inni hidhate hin taaneef. Kanaaf ammoo ibidda lama nama gube sadaffaan naafaa jette Oromoon. Kanaaf ammoo akka isinitti hin deebine eeggadhaa hayyuu keessaniif ammoo mirga guraa hargoo hayyuu keessan ammoo jabeeffadhaa jechuun dhaamsa kooti. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa irraa kanuma fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti ulfaadhaa isiniin jenna. Namoonni hangammaa maatii keenya hin ta'in maatii nuu ta'a. Maatii YouTube chaanaalii keenya keessan OMT jettanii yoo barreessitan ni argattan. Kanaaf ammoo subscribe share godhaa. Yaada keenya ammoo yoo isinitti tole share godhaa. Akkuma kanaan koomentii jalatti kennaa. Yaadota keenya irratti hirmaadhaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana.